Hello, akkam jirtu hordoftoota keenya. Baga nagaan gala Solidoor Part 2tti nagaan dhuftanii. Har'a yeroo darbe bakka dhaabnee kaanaa yeroo darbe mata duree lamarratti ibsaa turre. Tokko Solidoor software irratti maaltu jiru, paartiiwwan maaltu jiru, maal hojjechuu dandeenya kan jedhu irratti diskees gooneerra. Amma immoo user interface erga hubanne akkamittiin paartii drawingii hojjennee assemble gochuu dandeenya. Mata duree keenya yeroo darbe irratti tokko paartii drawingii irratti maal draw gochuu dandeenya, akkamittiin draw gochuu dandeenya kan jedhu user interface irratti ilaalleerra. Har'a immoo drawingii paartii draw goonee akkamittiin assemble gochuu dandeenya kan jedhu diskees irratti goona. Akkuma beekamu Solidoor irratti meetiin iddoo guddaa qaba. Kanaaf akkamittiin assemble gochuu dandeenya kan jedhu kan yeroo darbeerraa xiqqoo ishee akkatti dabalattaniif paartii drawingii irraa kaanee paartii drawingii kamirratti hojjenna, maal hojjenna kan jedhu diskees goona jechuudha. Kanaafiyyuu na hordofaa yaa isinitti tole like, share gochuun dagatinaa, koomentii paartii kamirratti ibsamuun akka barbaachisu koomentii kennuu hin dagatinaa. Sababiin isaas ganaa gara fuulduraatti sooftiweerota baay'ee onlaayinii leenjisuu, afaan Oromoodhaan leenjisuu barbaanna waan ta'eef akkasumas sana qofaa miti. Fakkeenyaaf akka sooftiweerii Excelii akkamittiin fayyadamuu akka dandeenyu, sooftiweerota riisarchii irratti nu gargaaran fa'aa akkamittiin akka fayyadamuu dandeenyu gara fuulduraatti diskees irratti goona waan ta'eef maatii keenya ta'uu hin dagatiina. Afaan Oromootiin immoo sooftiweerota baruun barbaachisaadha. Asirratti jechoota afaan Oromoo fayyadamnu irratti yoo dandeessan koomentii nu barreessaa, itti fufnama. Akkuma kana dura diskees gochaa turre jalqaba Solidoor desktopii keenyarraa erga banannee booda maal goona, maal gochuu dandeenya, asirraa kaana jalqaba. New irraa kaana akkuma AutoCAD new irraa kaanu amma paartii drawing irra jalqaba kan nuti hojjennu waan ta'eef paartii drawingii assembly ittiin fufna, akkamittiin assembly akka fayyadamnu ni ibsina. Amma paartii drawing irraa kaana paartii drawing irratti maal akka fayyadamuu dandeenyu yeroo darbe leenjii keenya yeroo darbe irratti hubattaniittu. Amma paartii drawing irratti paartii tokko hojjennee eessatti seevii godhachuu dandeenya, akkamittiin assemble gochuu dandeenya kan jedhu diskees wajjin goonaa jechuudha. So windoon paartii drawingii keenya banameera. Amma erga windoosaaf paartii drawingii keenya bananneeti warra kana kan dura diskees gooneerra. Warri kun fiicharii irra warra jiranidha. Fiicharii irratti maal gochuu dandeenya, erga drawingii keenya hojjenne extrude gochuu dandeenya, revolve base gochuu dandeenya, revolve akkuma AutoCAD irratti beeknu revolve gochuu dandeenya, sweep gochuu dandeenya, loft gochuu dandeenya, extrude cut gochuu dandeenya, hoolii asirratti hojjechuu dandeenya. Paartii baay'eetu jira. Almost adeemsa keessa isinii galaa jechuudha. Amma sketcher irraa kaanaa akkuma yeroo darbee sketcher irraa kaaneetu draw gochuu dandeenya. Jalqaba kan nuti irraanfachuu hin qabne garuu yeroo hundaa Solidoor waa banattan paartii keessanis haa ta'u assembliis haa ta'u waa banattan ishee kana jijjiiruun dagatiina. Ishee kana IPS kan jettu kun unity hedduutti seet goonudha. Amma unitiin inchii irra jira. Unity gara miilimeetiriitti jijjiirree jalqabna jechuudha. Miilimeetiriidhaan daamenshinii kenninu, miilimeetiriidhaan understand godhachuudha. Then go to sketch irraa kaanee fakkeenyaaf laayiniidhaan jalqabnu. Laayinii irraa jalqabne draw line enna kana booda akkuma kan dura ibsaa turretti maal nu gaafata, wanti nu gaafatu pleenii kamirratti akka hojjechuu dandeenyu almost maal gochuu qabna jechuudha, filachuu qabna jechuudha. Line then go to the plane isa kamirratti fakkeenyaaf front plane irratti hojjedhu jedhee almost laayinii kun asii jalqabeera front irratti hojjedha jechuudha. Draw line amma rectangle wayin hojjechuu barbaada. Then horizontal line, vertical line, ammas horizontal line kana wajjin akka inni consonant wal qixxeenu ta'uu fi asirraa refer goona. Then
draw goone jechuudha. Amma rectangle shape isaa straight hin taane wayii nu dhufeera. Kanaafiyyuu amma roughly waan akkasii erga hojjennee booda maal goona straight akka hin ta'u. Vertical then horizontal then horizontal then vertical inni erga finnee booda rectangle akkasii nu dhufee amma immoo dimension itti kenna. Dimension irratti maal inni irra smart dimensioning fayyadamna. Go to smart dimension then amma waa keetti ilaallu millimeetira akkasii nu ibseera garuu mee 20 jedhama. 20 jechuuf asirratti click goone maal goona asirratti 20 inni barreessina 20 interen then 20 ta'e jechuudha. Kana booda asiinis immoo horizontal kanaas dimension kenna then fakkeenyaaf 40 yoonne rectangle akkanaa nu dhufee jechuudha. Rectangle kun rectangle akkamidha 20 fi 40 kan ta'edha jechuudha. So kana booda maal goona gara feature deemne extrude base jechuun almost thickness itti kenna jechuudha. Thickness isaa asirratti 10 dhee jira. Defaultiin ani immoo 20 jira. 20 enter. Then kana booda erga 20 enter inni booda ishee kana right isheetu kana okay enneetu accept goona. So kana nu dhufeera jechuudha. Yeroo hundaa waa akkas goonu maawuzii keessan center ishee oliif gara fuulduraatti dhiibdan ni xiqqaata. Garaatti waa dhuftan immoo gara keessatti waa dhiibdan immoo zoomii ta'a jechuudha. Intin ishee xiqqoo maawuzii keessan ishee gidduu jirtu jechuudha. Akkas yoo goone guddataa gara fuulduraatti achi dhiibne immoo ni xiqqaata. Kanaaf booksii akkasii hojjenneerra. Booksiin kun fakkeenyaaf hoolii lama qaba yoo jenne garam dhufnaa amma asirratti click gooneetu then warra kan dhufan kana keessaati normal kan jedhu kana filan. Maaliif irra keessatti hoolii hojjennee drill goone then partii biraa afaan assemble goona waan ta'eef. Kanaafiyyuu then gara sketcherii deemna jechuudha. Go to sketcher ne then draw a circle. Circle eessatti centerii keenya kan fayyadamna wenne fakkeenyaaf centerii irratti asiin dhufnee agarsiisne asiin yoo dhufnee agarsiisne almost centerii argachuu dandeenya. Center of this centerii kana anyways centerii irratti circle draw yoo goone circle then maal goona amma smart dimension fakkeenyaaf diametrii 5 yoon jedhee 5 enter yoon jedhee kana booda circliin kun asirraa laayinii kanarraati ammam fagaatti laayin centeriin kunii fi kana garaagarummaan gidduu jiru asirratti click goone fakkeenyaaf laayinii kanarraa ammamaa fagaatu kan jedhu fakkeenyaaf dheerinni isaa 40 yoo ta'e nuti immoo kana centerii irratti barbaanne yoo ta'e 20 innee enter jechuudha. Karaa kana 20 fagaata ishi karaa kana laayinii kanarraa ammam fagaata kan jedhudha. Laayinii kanarraa immoo 10 fagaatee jira already centeriidha jechuudha. Kanaaf amma maal goona kana keessaa kunnee baasuu fi as dhufnee maal jennaa extrude cut waan nu then asirratti dialog box akkasii nu dhufa ammam extrude cut gootu kan jedhuu fi blind kan jedhu kana maal jenna through all accept then keessaa kuteera jechuudha. Kana booda amma erga kana draw godhannee partii tokko ta'e kuni then maal gochuu dandeenya anyways as dhufnee normal view keenyatti deebisnee then kana naannesnee maal gochuu dandeenya chamferii gochuu dandeenya fileetii gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf fileetii yoon jedhee partii kana almost fileet naa godhiin jedha. Fileetii meeqaan fileetaa ta'uu 10dha jira. Ani immoo lakkii 4 fileetii haa ta'uun jedha.
accept then afuriin fiileet gochaa jira then fiileetii akkasii nuuf hojjete jechuudha. Kanaafi kun diyaametirii isaa meeqanneerra diyaametirii kanaatiin objektii biraa hojjechuu dandeenya jechuudha. Kana booda save jedha. Save kanaafi maal goonaa kana drawingii keenya kana save gochuu fi desktop keenya irra deemnee assemblyidhaaf akka nu gargaaruu fi folder new folder ne then solidwork org ne enter na then kana booda save waan nu bakka itti save goonu filannaa jechuudha. Then faayilii keessa deemnee as dhufnee save waan nu kana jechuun save jechuudha. Eessatti saves ni godha waan maal goonaa dhufnee asitti solidwork keessatti filannaa solidwork then asitti part 1 dheera solidwork part 1 open part 1 amma immoo part 2 hojjennaa jechuudha. New part ne part 2 part 2 immoo maal jechuu dandeenya shaaftii wayiidha. sketch ne view keenya top view filannaa sa duraa keessa kan galu barbaanna waan ta'eef top plane ne normal as ne circle then center circle keenya hojjennaa jechuudha. Circle kun fakkeenyaaf diametriin isaa circle diametrii akkamiiti ne dimension kennaa dimension kennee maal jennaa almost asirratti intini keenya sirreeffannee unit keenya sirreeffannee waan ta'eef unitiin asirrattunne almost to delete then unit millimeter new irratti yeroo hundaa intini keenya unit keenya sirreeffachuu qabna. Then go to plane top plane normal circle draw circle keenya draw godhanne dimension go to smart dimension then diametrii meeqaanii 55 jedha nuti immoo diametrii 10 yoo barbaanne 10 enter jenne then diametrii isaa 10 yoo ta'e asirratti hoolii ishee sana keessa akka nu galuu barbaanne jechuudha. Diametrii 10 hojjenneerra kana booda gara feature deemne extrude base na extrude base waan nu asii ol dhaqan extrude godhu sababni isaas toppii irratti waan hojjenneefi fakkeenyaaf 100 jenne 100 millimeter jechuudha. Then accept it okay ne normal kana hojjenneerra jechuudha. Kanaafiyyuu paartii kana maal goonaa save waan nu automatically isa deema paartii 2 gara solidwork keenyaatti paartii 2 save then go to new ammoo paartii biraa hojjechuuf new part okay amma immoo leggii hojjenne leggii hojjennee sketch jennee fakkeenyaaf maal irratti hojjenna top irratti top accept sketch box then boxii akkasii hojjenna wanne then boxiin kuni dimension isaa kennaa fi dimension smart dimension 5 millimeter enter then amma inch irra jira akkuma amma akkasila gara millimeteritti jira then 5 enter as dhumne gara millimeteritti jira then no change neto
5 enter 5 millimeter irrattis 5 millimeter enter then object akkasii nu dhufeera square akkasii nu dhufeera kanaafuu square kana maal gochuu dandeenya as dhufnee feature extrude then meeqaan fakkeenyaa fi dhibbaaf no akka 80 wayii extrude keenya okay 60 millimeter then okay accept namoota go to normal kanas save goona then save part 3 parti sadi hojjenneerra jechuudha amma immoo maal goona assemble goona jechuudha kan assemble goona waan ta'eef assembly irratti seriously maal goona new inni waa filannu amma ga parti kan jettu kanarraati kaasnee assemble kan jedhu assembly kun window biraadha yookiin immoo foddaa biraadha foddaan itti drawing keenya warra kan assembly irratti goonu warra parti qofa qofaatti hojjenne sana assembly irratti goonu jechuudha kanaafiyyuu assembly bananna amma assembly waa banannu dialog box akkana dhufa warra kana maal jenna browser jalqaba boxing kun waan dhufu ishee kana irratti dhufnee browser jechuudha eessa browser nu godha iddoo isaa asii infilanna akkuma warra kaanii desktop irra jira desktop irraati SolidWorks keessa jira kanaafuu jalqaba isa kamiin fudhadha part 1 kan jedhu kanan part 1 box itti isaan fudhadha jechuudha then fidee asitti click kana booda garam deebina assembly kanarra jira waan ta'eef ishee kana maal jetti insert component itti kana booda kan jiru partiin tokko erga dhufee asii dhufnee insert component kan jettu kana assembly keessaati insert component kan jettu kana click goona then boxin akkuma silaa nu dhufa ammas browser na ammas part 2 open waan nu dhufachuudha vertically waan ta'eef akka itti dhufachuudha then kana booda kamittiin assemble goona kan jedhuu fi amma partii kana meetenneetu ishee kanarratti meetii kan dagatina objectii kana jennee eessa keessatti kana keessatti meet godhenna then okay sorry vertically assemble ta'uu qaba kanaaf maal goona kaitte almost amma meet jechuun almost partii kana fuudhiti partii kana keessa geesse jechuudha meet then this object holy kana keessa geessinna then amma gashee jira kana booda almost anga jalaatti gashee jira amma assembling keenya sirriidha kan jedhu consistent jechuun sirriitti almost match godhee galuusa agarsiisa okay na kana booda ammas meet jechuu dandeenya kanammoo isheen as keessa gale kana akkamittiin kana fuunee as keessa kanaan qixxeessinaa kan jedhu maal goona as fuunee this line okay kana with this line okay now then as fuunee waan normally maal kan fakkaatu laalla akka kana ta'e jechuudha sen amma partiin kun lamaan assemble ta'eera amma immoo maal ta'e partii 2 leegii anneerra waan ta'eef partii 2 leegii finnee geeshina jechuudha then ammas maayinna insert the component then browse then part 3 open kana booda kun dhufeera jechuudha kanaaf amma maal goona then meet this
with this. Okay. Then move on now. This point with this point. Okay. Then accept. Order. Kana afur achi drawing keenya tokkumada afur kan ta'uu barbaanne ammas maayinna insert ne component mamma arfan ishee insert goona part 3. Okay. Leggi dhawanne kanaaf leggi sadan akka ta'uuf jechuudha. Then amma rotate goone mate this part with this part then okay. And amamo this point with this point. Okay. Then ammas afrid adne rawante fi yeroo afur fudhannaa jiru drawing irra deebinuu jechuun nu gaafatu solid work irratti partii wal fakkaataadha taanaan partii gosa tokko ta'e taanaan tokkuma yeroo baay'ee deebisnee fudhachuu dandeenya assemble gochuu dandeenya jechuudha. Ammas go to the component then browse kana booda ammas part 3 irra deebinee part 3. Okay. And ammas rotate goone mate this part this side this face is this face then okay. Amma yeroo baay'ee erga nuti meetannee deebine maalin ta'uu bakka nuti barbaanne gahuu dhiisuu danda'a. Bakka nu barbaanne gahuu dhiisuu danda'a waan ta'eef yeroo hundaa pooyintoota to'asiitii okay ishee kana tuntuqeen maal gochuu qabnaa pooyintii kamtu pooyintii kamirratti galuu qabaa kan jedhu select godhannaa jechuudha. Pooyintiin kun pooyintii kana bira kan dhufu barbaanne yoo ta'e then amma hin taane escape jedha. Maaliifi normal godhee ilaaleetan bakka kam galuu qaba paartii sadeffaadha waan ta'eef paartiin sadeeffaa eessa galuu qabaa kan jedhu ilaala. Kanaafiyyuu amma pooyintiin kun pooyintii kanatti dhuftee meet akka taatu. Okay. Asirratti meetii keenya waan fidneefidha. Okay. Irra deebisnee filachuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Then go to component browse part 3 open as keenya barbaanne keenya kana booda maal goona meeten mate kana booda then facii kana wajjin facii kana wajjin meet godheen then akka itti dhufe ishee kana qofa okay asii okay hin jennu namatu murate maaliifi as jira waan ta'eef asumatti saayidii sanaaf fudhachuu keenya bicha okay na kana booda pooyintiin kun pooyintii kana faana meet akka taatu barbaanna then okay na amma sababa finneef okay na jechuudha. Ammas deebinee insert component browse part 3 open kan dhufeera then maal jenna mate facii kana ammas facii kana irratti click goone then okay na ammas pointii filannaa jechuudha. Point of mate kanaafi pointii kana wal bira fidiyeen assemble okay then amma arfan isaanii finneerraa okay na kana booda normal goone yoo ilaalle objectii kana miila afur qabu fi objectii kana hojjenneerra jechuudha. Amma maal goona save as jechuudha. Save as assembly 1 bakka miti solid work bakkuma jiraatti save goona jechuudha. Kana booda assembly kana edit gochuu barbaanne asin dhuunu paartii marratti edit yoo goone maal ta'a jechuudha. Bakka tokkos jiru direct assembly'n bakki ta'e edit ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf materiaalii osoo hin filatiin kana assemble goone waan ta'eef
kana cufneetu as dhufnee maateeriyaalii filachuu qabna turree paart 1 maateeriyaaliin isaa maaldha kan jedhu adda baasna. Maateeriyaalii fakkeenyaaf paartii kanarratti maalirraa hojjetame objektiin kun kan jedhu adda baafachuuf maayinna as dhufnee maateeriyaal kan jettu kana filanna. Maateeriyaal maaldha not specified kan jedhu kanarratti right click goonee edit maateeriyaal jenna. Edit maateeriyaal then maateeriyaalota kana list nu godha. Cast iron moo annealed stainless steel moo iron bronze moo maaldha paartiin kuni. Kanaafuu SolidWorks irratti gara dhumaatti akkamittiin analysiisiin akka hojjetamuu danda'u walii isiniif ibsa waan ta'eef garuu assembly irratti seriously maateeriyaalii beekamuu qaba. Kanaafuu objektiin kun annealed stainless steel dhaan jira. On barbaade iron based jechuun danda'a. Annealed stainless steel jedheen apply godha. Kanaafuu amma apply waan tennu keleriinsaa jijjiirame gara annealed stainless steel. Then kanaaf maal jedha save. Bakkuma paartii duraatti dhaqee maal ta'a save ta'a jechuudha. Ammas SolidWorks bira deemeen paartii kanas nan filadha. Paartiin kunis maateeriyaaliinsaa kan maalirraa kan ta'e na murteessa. Then sitti filadhee maateeriyaal then edit maateeriyaal kan ammoo maal haa ta'u fakkeenyaaf maateeriyaalota as keessa jiru keessaati still iron based yaa ta'u kun iron based iron based super alloy kan jedhu kana apply goona. Then apply ergamtu innee maal ta'e kana fakkaate jechuudha. Then kanaafuu hundi isaanii paartiin isaanii garaagara ta'a save enna jechuudha asitti. Then amma asirratti wanti guddaan nuti irratti discuss goone objektoota amma hojjenne kana keessatti fakkeenyaaf asirratti amma assembling keenya maal fakkaata kan jedhu kun kana fakkaata paartonni jijjiiramaniiru asirratti kana qofatu maateeriyaaliin jijjiiramne malee warri kun maateeriyaaliin isaa kun stainless steel yoo ta'e kun immoo iron based steel ta'eera. Then kana keessatti objektii kana then gaggalagashine akka ittiin ilaaluu dandeenya maal akka inni fakkaatu. Then kana booda kanatti aansinee kan nuti ilaallu machine elementii ta'a jechuudha. Paartiin kanatti aanee jiru kan nuti discuss irratti goonu machine elementiidha. Machine elementii jechuun shaaftii, giirii, cheenii, sprokeetii akkamittiin akka hojjechuu dandeenyu marsaa itti aanutti tokko tokkoon ilaalla. Asirratti wanti isin understand gochuu qabdan yookiin beekuu qabdan fakkeenyaaf assembly drawing irratti maaltu jira akkamittiin assembly goona kan jedhudha. Kanaaf har'aaf asuma irratti nugaa like share godha. Afaan keessaniin teknooloojiin akka babal'atu nu jajjabeessa. Kana qofa miti sooftiweerota hedduu fakkeenyaaf akka PSS fa'aa akka Excel fa'aa sooftiweerota garaagaraa asirratti leenjisuu fi karoora qabna waan ta'eef like godha share godha waliin gahaati itti fufnaa galatoomaan jedha nagaatti.